TPLF immoo adda waa'ee kan ijaare aangorra taa'uudhaaf. Nuyis badhaadhina kan ijaarreef aangorra abuufi miti. የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ከኢትዮጵያውያንና ከኢትዮጵያነት በስተጀርባ ያደረጉ ያሉትን ፖለቲካዊ ሸፍጥ በተመለከተ እጅግ አስነዋሪ ቃላቶችን ጭምር በመጠቀም ለተመረጡ የኦሮሞ ልሂቃን በዝግ ስብሰባ ያካፈሉት ሚስጥራዊ መረጃ በእጃችን ከገባ ረዘም ያሉ ጊዜያት የተቆጠሩ ቢሆንም ተገቢ ነው ባልነው በዚህ ወቅት ይፋ እንዲሆን አድርገናል። የኦሮምኛ ሙሉ ቃሉን ተከትለን ቃል በቃል የአማርኛ ትርጉሙን የምናቀርብ መሆኑንም ኮዲው እናሳውቃለን። Adeemsa ture Oromoon eessaa keessa akka ga'e dhaaba keenya keessatti yaalii marsaa hedduudhaan booda waan milkaa'edha jechuudha. Sanaan dura kan milkaa'uu dadhabeef kiliirrii namni beeku kan irra jiraatu adda waa'een kan TPLF. Kan TPLF jechuudha. TPLF immoo adda waa'ee kan ijaare aangorra taa'uudhaaf. Aangorra turuudhaaf. Nuyis badhaadhina kan ijaarreef aangorra abuufi miti. Badhaadhinni immoo jaalattanis jibbitanis kan keenya nutu ijaarrata. Akka nuuf ta'utti kanaaf adda waa'ee TPLF ijaaree karaa ofii ta'utti titolcheeti kan uume. Gaafa jalqaba uumamu jirraa jalqabee qabsaa'onni Oromoo OPDO hundeessan qabsaa'aniiru garuu hin dandeenye. Qawwee waan hin qabneef humna waan hin qabneef hin dandeenye. Yaa'ii jalqabaa otuun hundeessin dura yaa'ii jalqabaa irratti kaasaniiru. Waa'ee amma sila Dr. Biqilaan kaasisan hundi. Ibrahim Malkaafaa qoratamanii kan ari'aman kanaan. Waa'ee bakka bu'iinsa waa'ee haqa qabeessa gochuuti. Garuu instrumentii ittiin majority minority ittiin godhan waan ta'eef minority majority ittiin godhanii biyya kanarratti ijaaranii central power qabatanii ittiin jiraachuuf jecha tolchanii ijaaran. Akka tolfamee ijaarame sanii alatti deemeen guddanne immoo tiksaa ba'an. Kan tiksaa ba'an marsaa jalqabaa moogzitiidhaan. Salamoon Tsimoo fa'aa, Bitoo Balaay fa'aa maal fa'aadhaan tikfamaa ture jechuudha. Moogzitii immoo akkuma ta'etti qabsaamee kuffifamnaan immoo intarraalii immoo kiliikiin ijaarame jechuudha. Kiliikiidhaan immoo tursamaa ba'e. Kun haqa. Kanaaf 2008 ganna keessa yeroo dura ta'an akka jijjiiramu godhamu dhakan qabsoon kara tokkotti kan ba'e. TPLFis akka adda waa'ittis otuu nu hin beekniin dura ta'aa jijjiirtanii otuu nu hin beekin pirezidaantii shoomtanii jedhanii kan maraatan jechuudha. Maraachuun isaanii sirriidha. Sirriidha. Kanaaf gattaamee filannoo karaa sadiin waa jijjiiruu dandeenyaa jedhamee ilaalame. Tokkoffaa warraaqsa agaggeessu. Filannoon tokko isa ture. Warraaqsi hin ta'uu balaa biraa fidaa qophii akkasiin qabnu pilaas yeroo hunda zeeroo irraa jalqabuu ta'a jedhamee warraaqsi ariitiidhaaf gaariidha. Warraaqsi ariitiidhaaf gaariidha. Xaaxaan hin jiru, ciqinciqiin hin jiru. Kan fixxu fixxeet karaa tokkotti baasta. Kanii tuyite sun karaa nuur salphisus Oromoodhaaf diina biraa, Oromoodhaaf madaa biraa, aaloo biraa, qaama biraa irratti qabsiisaa kun nun baasuu, rivolushiniin nun baasuu, aaloo ba'uun jibbiinsi nun baasuu jedhamee qoratameetu filannoon rivolushinii akka dhaabbatu taasifame. Lammaffaan karaa evolutionarii ta'e jijjiiruudha. Suuta. Sunis jarri humna waan qabaniif, aangoo waan qabaniif easily deebisanii nu diiguu danda'u waan ta'eef
kan ergamuuf waan hin dhabneef nu keessaas kan ergamu waan guutee jiruuf hiriirri bal'aa waan jiruuf yeroo yoo kennineef deebi'anii riigeen gochuu danda'u jennee karaa evolutionary ta'e jijjiiruu hin danda'amu jedhamee lafa kaa'ama. Inni sadaffaan kan filatame rifoormiidha. Rifoormiin xiqqoo ariitis qaba. Structurally dubbii jijjiiruudhaafis haala mijataa qaba. In between waan ta'eef ummata biraas utuu wareersin fira horachaa, fira baay'ifachaa, fedhii fi gaaffii Oromoo karaa rifoormiitiin deebisuu dandeenyaa jedhameetu rifoormiin filatame. Kan akka 2009 konfiraansii dhaabbatummaadhaan murteessinee itti galle jecha. Rifoormiin kun basically rifoormiin hedduun jira garuu rifoormiin karaa guutuu ta'een gaggeessuudhaaf Oromiyaa keessatti wantoota jalqaba jara muufachiisuudhaaf, jara boqonnaa dhorkuudhaaf, ajandaa jaraaf kennuudhaaf, jara koornar gochuudhaaf waan baay'ee goone. Waa'ee lafaa yaadattu, waa'ee albuudaa yaadattu, waa'ee daldala seeraalaa yaadattu, waa'ee kontorbaandii yaadattu, waa'ee Finfinnee, waa'ee afaan Oromoo ajandaa 1000 diriirsine jechaadha boqonnaa dhorkuudhaaf. Waa'ee qeerroo jettan kanas xiqqoo ishii yaa Fiqaa Dufaa fi isaan laallatu malee ani qeerroodha. Qeerroo kana kan uume OPDOdha. Jaalattus jibbitus. Warra as keessa jirtan warri yaangii taatan kan nu barsiise OPDOdha jechuudha. Manni barnoota Oromiyaa guutuutti akka banamu godhamee kan baratameen OPDOdha. Qeerroon bara kanaa koshas waan ta'eef fearless ta'ee akka deemu kan isa godhe waan barateef waan koshas ta'eef. So waggoottan yeroo warraaqsi sun gaggeeffamu sun waan baay'ee jira jechaadha waan kara fuulduraatti seenaadhaan barreessinu. Hiriira bittinneessaas hiriiras baasaas turre jechaadha. Isaan mana hundumtuu akkana goonee maal goonee jedhee odeessu sana miti jechaadha. Alas keessas hunda kan jiru koordineet goonee qumaaruun በደንብ ነው የተጫወተው። Qumaaricha waan taphanneef nyaanne dhumarratti. Malee namni kennaa maaloo baqa hoodhaa maaloo jedhee kenne hin jiru. Kun kiliirli beekamu ture jira. Siyaasni immoo jarana tonkoliidha. Waan biraa of keessaa qaba. Hagam tonkolii dandeessan. Hagam intrigiidhaan taphachuu dandeessan. Hagam power calculation sana properly calculate gootee taphachuu dandeessan. Akka sina fiqeen jedhe miiraan hin danda'amu. Miiraan immoo yaalameera 100 years. Qabsoo moo'icha hin qabne baay'ee gaggeessinee jira. Qabsoo moo'icha qabu kan finne calculate godhamee waan hojjetameef jecha. Fira baay'isuudhaaf calculate godhamee waan baay'eetu hojjetame. Kibbatti waan baay'eetu hojjetame. Bahar Dar Abbaay Ceenee waan baay'ee hojjenne. Waan baay'eedha jechaadha. Kan dandeenyu convince goone, kan dadhabne confuse goone. Amma kan nama rakkisu maal inni namni biraa maaliif confused ta'ee jettanii cinqamtu. Maaliif hin galche? Kanaan taphatameet kan dhumarratti TPLF karatti deemu wallaalee humna ofii hiriirfate hunda harkaa baasnee kibbas harkaa baasnee Amaara paartilee harkaa baasnee nu keessatti immoo warra ergaman qorannee ariineet dhakan of qulqulleessinee itti hiriirree kan filannoo isa dhabsiisnee akka filannootti galamu kan godhame. Haasni ijaarameera revolution daka kan jiru ibidda boba'aa jira internal immoo kan inni irratti rarra'u hundarraa caasneet nama tokko akka hin qabanne gooneet namni keenya bakka galuuf bakka ba'u waan dubbatu hunda kan dandeenyu waan dandeenyu amma haadha manaatti jechaadha. Seriously jechaadha. Akkasumatti akkanumatti hin dhufne
maaliif kan ergamu baay'ee waan jiru fardaas akkuma ergamuudhaaf hiriira gala ergamuu moo nu caala namni beeku hin jiru so wisely dha jechaadha kan irraa fuudhame taphatamee irraa fuudhame taphatamee irraa fuudhame ijaarre kunoo paartiin ijaarre kun wanti tokko akka hayyootatti akka isin hubattan kan barbaadu jalqabni isaas xumurri isaas fedhii faayidaa uummata Oromoo fedhii faayidaa sabaaf sablammoota Itoophiyaa qabachiisu sanaa alatti kaayyoo tokko iyyuu hin qabu. Paartiin badhaadhinaa sagantaan siyaasaa isaa akka sila Fiqaaduun ibsee dambiin itti bulmaata isaa everything fedhii faayidaa Oromoo akka deebisuutti godhamee ijaarame akkamitti inni jalqabaaf inni murteessaan hirmaannaan paartii kana keessatti qabnu baay'ina uummataa fi baay'ina sabaatiin ta'uu qabaa jedhamee kaa'ame. Dur ergamuu sanayyuu ta'ee hirmaannaan keenya xiqqashuu amma hirmaannaan keenya guutuu akka saba keenyatti dimokiraatik akka ta'u goonee jecha tokkoffaan kana. Lammaffaa filannoon dura ta'aa dhaabaa yookaan ittaanaa dhaabaa pirezidaantii yookaan ittaanaa pirezidaantii kan jedhamu yaa'iidhaan haa gaggeeffamuu jennee murteessine. So persentuma 40 ta'e hireen nuyi qabnu paarticha keessatti persentii 40 sun osoo hin filatanne dura ta'aa miti ittaanaa ta'uu iyyuu hin dandeessu jechaadha. So mirga abbaa biyyummaa dhimma aangoo faana sol qabatee jiru hojimaataan cufnee jiru. Badhaadhina minimum ammaan booda namni gaggeessu Oromoo ta'uu qaba. Yoo Oromoon ta'an Oromoon eeyyamuufii qaba. Paartii akkasii ijaarra. Lammaffaa kan kaastan afaan Oromoo daataa tokko isinii kenna. 87 afaan Oromoo persentii 12-13 afaan Amaaraatii gadi ture. Har'a afaan Oromoo persentii 10 ol caala afaan Amaaraa Itoophiyaa keessatti. Saba Amaaraan jenneen afaan Oromoo dubbatamuudhaan afaan Amaaraatu dubbatamuudhaan afaan Amaaraa caalaa hojjettanii yaaddan dogoggora cimaa keessa jiru. Beenishaangul 37% Oromiiffa dubbata. Gaambeel, Hararii, Sumaalee keessa. Amaarri du'aa dhufe guddachaa jira jettanii yaadni. Adaraa Rabbi namni isin hin dhagahin. Amaarri asii gadee deemaati kan jiru. Sorry, Amaara saba miti. Thank you, doctor. Afaan Amaara. So afaan Oromoo hin liqinfamaa hin du'aa maal maalan jettan? Oromoon hin liqinfamaa warri jettan kun seera godhaa. Oromoon ikkoo yoona handikaapdii wayii miti Oromoon. Yookaan kiniinii miti Oromoon kan liqinfamu. Duruu liqinfamne sirna ukkaamsaa keessattuu liqinfamne. Forget it. Warri Oromoo akkuma isaan wiilcharii irratti ASU keessatti oksijiiniitti kennanii marfee waraananii jiraachisaa jiran fakkeessanii nutti odeessan isaaniin sobu. Sobaati kan jiran. Oromoo anis hin jiraachisu aatis hin jiraachistu. Nurratti dippeendin godhu jireenyi isaa kana beeki. So state building kana keessatti seerota ba'an, imaammatoota ba'an, sirnoota ba'an, siistamoota ba'anii ni dhakan Oromummaa keenya keessatti entrenched go. Sabaaf sablammii hunda seentaritti kan ulfinu. Afaan isa afaan shanaa ta'uu naa jennu naannoleedhaaf kaaniif cinqabneeti miti. Afaan Tigree fi afaan Amaaraa already jira federaala keessa. Gaatu jira. Saditti finnee gadi buusuudhaaf. Sinii galee. Jarri lamaani almost 90% qabu. Institution hunda keessatti. Amma nuyi afaan federaalaa goonuu yeroo jennu Sumaalee fi Affaar Oromoo naa jennu proportional ta'a jechaadha booda. Public service federaalaa. Proportional gaafa ta'u kan jara wanti itti dabalu hin jiru gadi bu'a malee. Sadantu galaa jecha.
So nu isa akka keenyatti hundu akka akkasaatti qabaataa jechuudha. So siistamootaaf seerota baasu akkaataa saniin waa'een afaan Oromoo du'a keenyas hin barbaadu haji. Afaan Oromoon jarana deebi'ee jira. Poolisiin afaanii torban tokko torban lama maximum torban sadii keessatti kaabineedhaaf hin dhiyaata. Xumuramee jira kaabinee federaalaatiif. Paartiilee murteessaniiru. Naannolee ja'atu akka murteessu barbaada. Naannoleen ja'an suni amma akka durii miti paarticha jalatti bulu. Badhaadhina jalatti. Kanaafuu seeras maali sirreessuun waan filannoo bira geenyu natti fakkaatu. Kanaaf badhaadhinni deebisee jira waa'ee afaan Oromoo. Kanaafuu state buildingidhaaf carraa qabna. Aangoo qabnu kana fayyadamnee state nu fakkaattu uumuu dandeenyadha tokkoffaan. Badhaadhina kanaaf ijaaraa jira tokko. Lammaffaa badhaadhina ijaaraa kan jirruuf nation buildingidhaaf. Nation buildingiin kan jara abortir ta'edha. Waggaa 100 yaalamee saba tokko afaan tokko aadaa tokko amantaa tokko kan jedhame sun kufeera. Amma nuyi akka Oromootti Itoophiyaa nu fakkaattu deebisnee reconstruct gochuudhaaf suprastructure keessatti Oromummaa dhaabuudhaaf hiree qabnaadha. Isarratti hojjechuu dandeenyadha. Akkuma beektan daangaris dhumeera, labsiinis cisikoo dhumeera, labsichi garuu maa nu fayyadu. Dhugaa sirriitti ba'a. Yoo dhuma mirkaneessines maqumaaf mirkaneessina malee solutionii long lasting ta'e fidu. Finfinnee irratti solutionii kan fidu waan sadi. Tokkoffaa nama galchuu. Seeraanis maaliidhaanis nama galchuu. Isa oduu waan baay'ateef dubbachuu dhisne. Maaliif namni keenya gochuu caala odeessuu waan jaalatuuf afaan keenya qabannee hojjechaa jirraa nun gaafatinaas. Waan dandeenyuun na gochaa jirra. Tokko dimoogiraafii jijjiiruu qaba. Kana tokkoffaa waa'ee Finfinnee. Lammaffaa waa'ee Finfinnee irrelevant gochuudha. Finfinnee irrelevant gochuudhaaf hojjechaa jira. Yoo milkoofne filannoo booda teessoo mootummaa federaalaa bakka 3-4tti qooduu barbaada. Amma akkanumaan Finfinnee of jalatti deebisne jedhanii bookkisuu miti. Akkam gootan fanjicha akkamitti dhoosta. Amma nuyi naannolee Oromiyaan akka malee misoomaa jirti. Naannoon kaan miidhamaa jira. Kun immoo ta'aa kan jiruuf mootummaan federaalaa Oromiyaa qofa waan dhuunfateefi mootummaan federaalaa kun qoodamuu qabaa jennee ummatoota biraatiif akka malee waan cinqabnee jirruuf in qoonnaa jechaadha mootummaa federaalaa jedhamu. So irrelevant goona ishuu Finfinnee. We'll do that. In agartummoo isa. Sadaffaa Finfinnee irratti kan jiru economic optionii biraa uumuu barbaada. Sanaaf qophii gaa xumurre irraa amma dhiyeenya kana caffeedhaaf hin dhiyeessine. Carraa waan qabnuuf. Kana gooneetu qe'ee keenyatti deebina malee namas ari'uu hin dandeenyu, nama ajjeesuu hin dandeenyu, wal ficcisiisuu hin dandeenyu. Kana goonee dubbii hiiknaa jennee deemaa jira. Garuu Rabbi faana, dhugaa faana, hojii hojjechaa jirru faana, isin faana, uummata Oromoo guutuu faana badhaadhinni itti fufaa. Badhaadhina Oromiyaa hin mirkaneessina. Gaafa Afrikaa hin gaggeessina, hin cimsina. Itoophiyaa akka ofii barbaadnutti goonee inuumnaa uumaa jirra. Kanaaf waa'een ganamuu hin jiru, jiraachuus hin danda'u, iddoon akkasiis hin jiru, ilaalcha akkasiis hin jiru. Kanuma jedhu kaasuudhaafi jabaadhaa waan dhuftaniif, waan hirmaattaniif, waan iftoominaan nutti dubbattaniif galatoomaa ulfaadhaa isin jechuun barbaada.